waan akkasii yeroo fidee dhufu faamilii biliis nan qaanessiinaa nan affarsiisinaa nama fuulduratti laayikii godhaati na injifachiisa malee nan qaanessiinaa yeroo sizim jettaani anu nan sheemaa waan ta'eef jechuudha. Guys, ani gorsa keessan akkan hojiirra oolchu beektu mitiire waan isin na gorsitan firiin gorsa keessanii kanadha. Innaa yeroo darbee marqaa nyaachuu barbaadee nama marqaa na hojjetuun dhabee jedhee isinitti himnaan waan si barbaachise hundumaa nyaachuu qabdaa. Dhiisuun qabdu funaanuu laqaaqamu likiskisuu qabdaa jettan. Anis immoo har'a dabalata waan na feesise. Ruuzii mana madaamitti nu salacha'u asitti immoo salaaxa wajjin nyaachuun barbaade. Yaa namni hojjetee naa kennu hin jiru. Ofuma kun hojjetadhee nyaachuuf qopheeffadhee jira. Koottaa haa nyaannu. Naaf immoo naaf eebbisa akkanaa si fa'aa koo jirra oolu. Marqaa yeroo darbee sana maal siin jedhee gammee yoo naan jettanii akka jedhe maal jedhe siitan tokkoffaa irra natti himuu qabda naan jedhe akkana xaaruyyuu ta'e itti aansee immoo siifi daawwattoota keetti hojjedhee hojiitiin agarsiisee fidaa jedhee guyyaa isaa immoo hin beeku yaa kan yeroo hin qabne hin beektu mitiire isinii deebisaa jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nuti jirra waaqayyoof haa galatu. Baga nagaa taatanii baga jiraattanii jecha yaa sa'aatii misaadha. Akkuma isin jedhe wanni har'a na barbaachise immoo kana waanuma mana jiru irraan hojjedhe kana jechuudha. Waanuma mana jiru kanan qopheessee jiru warri misaan nyaanni warri ruuziin isin hin dabbarre akka isin barbaachise yoo ta'e koottaa haa nyaannu jechaati. Innaa guys viidiyoo guyyaa kaleessa malee hin gadda hojjedhe irratti baay'een keessan miira keessa galtanii turtanii waan meeqatu isinitti dhaga'ame. Kadhannaan keessan illee hunduu na qaqqabeera. Hin hojjeta. Yaa wasaamni koo isin waliin maaliif fataayidhee guyyaa kana bareechi gaarii godhin na barsoo ture otuman akka jedhu jidduutti na waamu haasan harkaa bada. Har'a guyyaa gabaan hin jirre nama cinqachuudha hojiini. Guyyaa gabaallee amma tokko namni gabaatti intinaa'edha waan ta'eef guyyaa gabaan hin jirre garuu baay'ee biisiidha. Kanaafuu nafa laxxi godhee nyaachaa maaliif hin ka'u ilaala ammayyuu na waamaa jiru asummoo saatii warri ollaa warri hojiidhaa galan barreen koo akka'uu misaadha warri dhufan jechuudha. Warri hojii saatii misaarratti baay'ee nama jeeqa. Innaa salaaxaanis kana fakkaata, ruuziinis kana fakkaata. Ruuzii biyya keessaa jechuudha. Isayyuu akkattan hojjedhee anumatu beeka ka otoon ol kaadhu otoon gadi kaadhu. Innaa akkasii viidiyoon koo guyyaa kaleessa malee hin gadda. Baay'ee tokko tinaas hin jedhee ture mitiire sanaan hin deebi'u. Kun ana waamani bakka kuteen argitaanii na waamuutti hin deebi'a garuu achi keessa taa'ee immoo nyaachuun qofa kun ittiin tolu na dabbara nan sodaadhas namni dhufa waan ta'eef namni maskootii yaabeetu nu malaalachii gadi jecha. Innaa kanaaf mana filadhee garuu irraa na waamachuudha. Akkasii haga dhumaatti ilaalaa asin deemina achin deemina hin goggoriina. Waan hin dadhabe fakkaata yoo ammoo gadi ba'ee ol galuutti.
isaan jira. Video kana immoo laayikii godha nanqaan isin yeroo akkasii please nanqaan isin asin yeroo waan akkasii qabadhee dhufu isinuma wajjin yeroo dabarsuudhaaf waan akkasii guyyaan akkasii sin jira waan ta'eef shaayii baay'een jaalladhan yeroo mana madaamee jiru dhugaatiin kun dhuguu bishaaniif shaayii nyaanni koommoo daabboo otoo hin jirti malee akka hin gombeeku shaayii fanii bakka kana isinitti nama amma shaayii jaalladhu asittis akkasuma otoo shaayiin nama ajjeesedhanii ni ugee mandu'a jaallatanii jibbitanii sinna warra shaayii jaallatan sinaaf feeree jira qorullee jalqabe bokkaan illee dhufe gara ganamaa aduu baasa galgala keessa immoo akkasuma sa'aatii malee roobaa jechuudha. Innaa akkasiin jedhaa faamilii kee beekofsaalee viidiyoo kaleessa malee gadda gadhiise irratti xiqqoo isheenis immoo miira keessa galee maal jedheetiin haasa'ee viidiyoon sun anaan mashtaa washaadha. Hagan gaafa sana miira sana keessa gale guyyaan sun immoo darbee fuulduratti miira gammachuu fuula ifaaf nagaa qabuutiin akka nufuu ani waaqarra shakkiin qaba abdiin qaba malee innaa isinis immoo akkaataa amantaa keessaniin baay'een keessan kadhattanii koomentii keessan agarraalee dubbisaan ture jechuudha. Ganama warri qabdanis warri haadha qabdanis warri hin qabnes bakkuma warri lubbuun jiranis ammeenyi isaanis ni nageessisiini warra deeman immoo homaa gochuu hin dandeenyu. Jireenyuma lafarraati waan ta'eef waaqayyo obsa isiniifaa kennuu sinaa jajjabeessu yaada sana miira sana keessaa sinaa baasu. Isaan immoo bakkuma deemanitti itti haa tolu jechuun barbaada homaa gochuu hin danda'u. Anis nama waan hin dheeru tokko koomentii keessa yeroo ilaalu otoo waan akkasii haasa'uu baataniin jedha garuu jaallattanii miti wantichi kan nama haasofsiisu miira namatti dhaga'amutu jiraayyuuf malee jaallatamii namni waan akkasii hin haasa'u jechuudha. Innaa kadhannaan keessan hin hojjeta fuulduratti waaqayyoo jedhe guyyaan har'aa kun darbee guyyaan sodaa kun darbee maajiriinis immoo fayyitee ijoolleesha wajjin akka isheen deebitee dhuftu akka deebinee dhufnu abdiin qaba. Isinis immoo nu eega akkaataa amantaa keessanitti charchii geessi kan jettan xabala geessi as keessachi geessi kan jettan hundi isaayyuu naqaqqabee jira. Yaa'u hagammaatti toon godhiin hin jirru sasi charchii geessinee turre waldaa araaraas geessineerra wanti nurraa hafe hin jiru garuu waaqayyo akka namaa miti. Amma cinqamni amma lubbuun nu keessaa gaheef nu bira hin qaqqabu. Wanti hundumtuu sa'aatii qaba isa biratti jechuudha. Guyyaa ofiisaa yaadu guyyaa ofiisaa karoorsitti garuu inni waan haaraa waan addaa waan dinqii godha waan ta'eef isa kanadha. Ammas immoo inni kaleessa darbeetti hin gaabbinu baay'ee wajjirra akka caalurri isiniin jedheera. Har'a garuu utuma waan tokko taate utuma lubbuun ishee lafa kanarraa darbee dhukkubni ishee sun barame qorichaan wal argee qoricha sanaa yaalamaa waan jirtuufi amma kana nuuf boqonnaadha. Maaliif bakka nama tokko quba isaa bartanii yaallattanii garaa kutitanii yoo namni sun hafuu dadhabee deeme amma hin danda'u yaaleera homaa gochuu hin danda'u jedhama miti. Garuu zimbiluu difine akka dingata otoo hin beekamin osoo adda hin bahin yeroo namni sun deemu suni waan nama keessaa hin banne jechuudha. Waan irraanfatamni jira bakka sinii gala inni kun inni akka siniin jannaa fayyitii. Asteeris immoo hin deebiti lammaffaa waan kanarra hin deebi'ani hin haasa'u akka gaafa sanaatti yoo naasee yeroo isheen fayyite asteeris hundumtuu walitti deebi'ee maatiin nagaa isaatti deebi'u guyyaan kun darbu akka darbu immoo beeka hin darba wanti hundumtuu akkasitti nafu gaarummaanis gara yarinnatitti darbuu danda'a. Yarinnatiin immoo gara gaarummaatti darbuu danda'a. Jireenyi biyya lafaa wal keessadha wal jijjiirti buraan burreedha waan ta'eef obsineematu guyyaa sana eeggannaa yaada keessan hundumaaf baay'ee tokko galatumaa isiniin jedha. Xumura otoo wareessu shaayiin qoqqorra jidduutti futti gochuun qaban ture mitiire. Waan akkasii yeroo fidee dhufu faamilii biliis naan qaanessinaa nanaaf farsiisinaa nama fuulduratti laayikii godhaati na injifachiisaa malee naan qaanessinaa yeroo sizim jettaan anuu nan sheemaa waan ta'eef jechuudha. Innaa akkasiin jedha yaa viidiyoo akka gaafa sanaan lammaffaa akka deebi'ee dhufne abdiin qaba. Isinis immoo biyya namaa warra jirtan biyya namaa keessa teessanii waan sin ciqu waan sin aarsu waan sin gaddisiisu
wan laphee isin cabsu isin nageessisiini gaarii isin darbiin hamtu isin argini maatii keessan warra lubbuun jiru lubbuu isaanii fayyaa isaanii qe'ee isaanii maatii isaanii waatii isaanii wajjin waaqayyo isaanii isiniif haa eegu warra deeme immoo maa gochuu hin dandeenyu harka waaqa hojii waaqa keessa hin gallu jireenya lafarraa akkasuma buraan burreedha waan ta'eefu obsa isiniif haa kennu jabaadhaa jechuu barbaadanii hagan deebi'ee dhufutti fayyaa nagaa ta'a baay'ee